Iyyuu appeliidha jechuudha. Burcuqqoo tokko ta'e waan isin ajaa'ibu yoonnis danfaa jira jechuudha. Hin geeffamne tokkoma tafe waan xiqqoo tafe sirriitti haa danfu. Dhame isaa kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota isaantii yeroo ishee hunduma keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo sinaa dhaqqabu jecha guyyaa dhaatisi viidiyoo gabaabduu takka qabadhee dhufeetiin jira. Gaafilee isin na gaafattan hundumaayyuu bakka tokkotti deebisuu dadhabus jala jalaati tokko inshallah rabbi jedhe suutaanis ni deebisa. Hadda mootuyyuu gaafii isin na gaafattan waa'ee kalee irra viidiyoo gabaabduu takka dalagee qabadhee isin dhufeetiin jira. Duraan dursee warroonni chaanala kana faaraa taatanii warroonni haraa dhuftan anaa dhufu baga nagaa dhuftanii warroonni dura kaastanii hanga ammaatti na wajjin turtanii hedduu galatooma ulfaadhaa. Akkuma baratame horaraa dhuftan immoo laayik akkasumas sabiskiraabii gaafii dabalataa qabaattan koomentii irratti barreessuu hin irraanfatinaan isin jechuun barbaada. Chaanalli kun keessanii inshallah rabbi jedhe gara fuulduraattis kana jedhes jira. Gara fuulduraattis waa'ee fayyaa waan tokko naan hojjedha jedhee yaada. Akkasuma hadhammootuyyuu maal qabattee dhufte kan jedhu akkuma dura isin maqaa dha'uudhaaf yaaletti waa'ee dhibee kalee irra namoota hedduutuyyuu waa'ee dhibee kalee kanarra akkamittiin cirracha kalee baasuu dandeenya waan jedhuura namoota hedduutu na gaafataatiin ture. Kanarraa viidiyoo isin qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Duraan dursee kalee maalirraa namatti dhufa akkamiin nama dhufuu danda'a erga nutti dhufee akkamiin ittisuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma hundumti kennaa beeknu kaleen kan dhufuura danda'u bishaan gahaa dhuguu dhabuudha. Keessattuu namoonni kenna hin beektan jechuudha. Hundumti kennayyuu yeroo dhoobannu qofaadha kan bishaan fayyadamu. Akkasuma immoo keessattuu biyya keenya keessatti fa'a yeroo roobaa yeroo qorraa yoo hin dhoobbatin bishaan kan itti dhimmamnee hin dhugnu jechuudha. Haa ta'uuti garuu bishaan suni xurii qaama keenya keessa jiru karaa fincaaniitiin haxaa'itiin hin baasu jechuudha. Yoo san ta'uu baate mootuyyuu miidhaa duraan ga'uu danda'a. Sababbiin isaatis fakkeenyaaf fincaan daddafanii fincaa'uu baatan akkasuma mootu midhaan ashaboo qabu. Biyya keenya keessatti midhaan ashaboo qabu heddumminaan hatta buna namoota soogidda malee hin dhugne yookiin immoo ashaboo malee hin dhugne arginaa jechuudha. An akka mataa kiyyaatti midhaan soogidda gahaa hin qabne nyaachuu hin danda'u. Sababbi sanirraa kaasee dhibee coggaarraa qaba jechuudha. Jechuun coggaarraa hin qaba jechuudha. Alhamdulillah garuu hanga ta'e qorichi fayyadamee narraati haa badu malee coggaarraan hanga dhibee biraa kan nama saaxiluu danda'a. Dhibee hedduu namatti fiduu danda'a jechuudha. Soogiddi dhibee kalee qofa osoo hin taane akkasuma fincaan keenya sa'aatii isaa eegganneetiin fincaa'uu dhabuurra. Mallattooleen dhibee kalee hoo maal fa'aadha? Dhibee kalee sanii fakkeenyaaf fincaan nama gubu, fincaan dafee si qabu, fincaan kunniin mallattoolee kaleeti jechuudha. Yoo kalee qabaateetiin jette mallattoolee kanniitu sitti dhaga'ama. Kan qofaa miti mallattoolee hedduutu jira. Kanarraa bilisa ta'uuf immoo duraan dursitanii wantoota ammaaniif gara fuulduraatti viidiyoo irraa dalaguu hedduu kanaan dursumaayyuu bishaan yerootti dhuguu qabdanii jechuudha. Akka fincaan suni xurii san qulqulleessatiin gara alaatti gadi ba'uuf jechuudha. Kanaaf bishaan sirriitti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Bishaanii maaliif kalee qofa osoo hin taane dhiigaaf illee gogiinsa garaatiif illee waa hedduu bishaan hin fayyada. Kanaafiyyuu bishaan jabeessinee haa fayyadamnu. Yeroo dhoobannu qofa eeguu osoo hin taane bishaan dhaabattanii dhuguu osoo hin taane yeroo baay'ee yoo isin fayyadamtanii taa'atii dhugaadha. Bishaan dhaabatanii dhuguun rakkoo adda akkamii akka isinirraan ga'u waa hedduuratti duratti hubattan jedhee yaada. Wambeenis immoo gara fuulduraatti inshaalla waa'ee bishaanii kanarra waa hedduu nan hojjedha jedhee yaada qaba. Itti aansee mootuyyuu soogiddi akkuma ture isin maqaa dhayetti irraa kuusa dhabbireeyanti. Dhibee kalee qofaaf miti coggaarraa fillee of eeggadhaan isin jechuun barbaada. Oduu isinitti baay'isuu gara viidiyoo itti gara inshaalla nama fayyadameetiin hin fayyu rabbi isin haa taasisu. Viidiyoo kana ammaan xumuraatti daawwachuu hin irraanfatinaadha. Walumaa gara viidiyootti deemna. Kinoo kana fakkaataa jechuudha hordoftoota kiyyaa. Inni kun baqduunis jedhama. Inni kun immoo tuyyuu damma kamanaa qabaattan kamanaatis. Inni kun immoo zanjibila akkasuma aappilii qopheeffadheen jira. Inni kun immoo loomiidha. Jara kanneen keessa isa kanaa fi loomii akkasuma immoo tuyyuu zanjibila xiqqoo hanga dammaan ba'utu isa kanallee itti dabaladheen nan asirra nan hojjedha jechuudha. Gimmaasha isaan mootuyyuu hin daffisee garaa qullatti dhuga. Hunduma isaatiyyuu garaa qullatti dhugan jechuudha. Kan asirrallee kan daffisuullee walumaan hojjenna dhiqee qulqulleessan walitti deebina. Kinoo dhiqadhee xumureetiin jira. Aappilallee irraa faaqeetiin jira. Akkasuma immoo loomii. Inni kun immoo zanjibila sirraa faaqadhee qola aappilii kana immoo gadi naqu. Isinitti mul'ata illee yaada. Qola aappilii kanas gad naqu otoo hin taane walitti daffisa.
Baqduunisiidha walitti danfisa. Baqduunisi cinaa tokko asiiraan godhaa cinaa tokko immoo na danfisa waan ta'eef. Baqduunisi immoo qooda isaa bicha waan barbaadu dhiqee geesseera qooda isaa irraa baasa jechuudha. Ni wajjin tura. Qooda isaa xiqqaa kan inni bicha kan fuuldura kan inni bicha irraa baasa jechuudha. Baqduunisi. Kilo irraa baasee xumureetiin jira. Baqduunisi kiyya habbaa xixiqqoolee bichaan barbaada. Muka keessa duubaan mootu akkasitti adda baaseetiin jira. Isa kana amma gimmaasha nan danfifadha. Gimmaasha isaa mootuyyuu salaaxaaf godhadha jechuudha. Gimmaasha isa kadaffadha asittiin godhadha. Isa kana mootu salaaxaa osoo hin taane asiira. Kan asiira godhadha asumatti nan bisa. Kan danfisu kana mootuyyuu qoola aappilii wajjin danfisa. Qoola aappilii wajjin danfisee bishaan isaa kan dhuga jechuudha kan keessa buusan. Dhuga malee isa biraatii miti. Ittaan seemmotuyyuu inni kun aappilii fi zanjibilaa fi loomii asittiin gad dabaladha jechuudha. Nan dhiqadhee dhufa. Inoo kana fakkaata. Isa kana bishaan burcuqqoo tokko wajjin nan danfisa. Wajjin isaa xumurameera kana danfisuu malee wanta feef tokko hin jiru jechuudha. Aappilii fi akkasuma mootuyyuu isaa eenyu kana jechuun baqduunisidha waan ta'eef. Inni naafe immoo kana siira kana aappiliitti kukkutadha jechuudha. Asiiraan godhadha waan ta'eef akkuma dura isiniin jedhe. Fireen isaa qabu. Inni kun immoo zanjibila. Ilaalaa asitti kan lamaan kanneen keessa kan isin mijjata yeroo kamuu argachuu dandeettan fayyadamtan. Kan danfisuu dandeettan kan isin dhiyaatu ta'e kan asiiraa kan isin dhiyaatu ta'e jechuudha. Irra caalatti immoo lamaan isaatu osoo argattanii torba keessatti al sadi afur fayyadamtanii baay'ee xuruudha. Kana qofa osoo hin taane dawaa garaa keessattis dawaa waan biraatu fayyada. Laazima yeroo tokko fayyadamuu miti yeroo garaagaraallee fayyadamuu dandeettanii kan asiiraa kan itti naqataan jira amma bakkuma tokko jaralachuu ta'edha waan ta'eef. Taasee immoo damma itti dabala jechuudha. Damma itti dabala amma damma. Akkuma barbaadan immoo sin barbaachisutti dabalatanii. Inni kun immoo xuuxxoloomiti. Xuuxxoloomii akkuma inni foolii isinitti hin kennine dhugiitidhaaf akka isin mijaatuuf jechuudha. Kan kallaaxaa kiyyaa kallaaxatti naqadheen jira. Kan danfisu itti naqadheen jira. Amma irra kaayee kan siyaasne walitti deebinaa jechuudha. Kinoo biddeerra kaayetiin jira. Kan danfisu oduu gara biddaa fideen jira. Amma inni danfutti immoo kan kallaaxaa kiyyaa san asiira san daakkadheen. Kinoo daakee geesseen jira. Maashaallah. Kana fakkaata jechuudha. Asiiriin kiyyaa loomiidha, zanjibila akkasuma mootuyyuu aappiliidha jechuudha. Burcuqqoodhuma tokko ta'e waan isin ajaa'ibu. Inni danfu immoo hin danfee hin xumuramne. Isa danfisellee danfisee xumuree wal bira buusee isin agarsiisa. Kinoonnis danfaa jira jechuudha. Hin geeffamne xiqqoo tafe waan xiqqoo tafe sirriitti haa danfu. Dhama isaa kanadha waan ta'eef kan barbaadamu. Dhama isaa kana keessa waan dhugamuu fi sirriitti na haa danfu eegan jira. Wanti lamaan kana wal bira isin hojjedheef waan biraa miti. Yeroo tokko danfisuun isin mijaatu danda'a. Yeroo tokko immoo namni mootuyyuu asiira jaalatu ka danfu kana jibbuu danda'a. Kanaafuu isaan lachuu dawwaa kalee waan ta'aniif gara lamaan itti fayyadamuu dandeetta waan jedhurraayi malee dhimma biraatii miti jechuudha. Jara lachuu dawwaadhuma kaleeti. Xaxalii. Kinoonni kunis danfeetiin xumurameeti jira jechuudha. Jaalalachiin amma kinoo hidhee isa danfisellee burcuqqootti buufadha. Burcuqqoon inni kun gizaas ammoo cabuu danda'a waan ta'eef kanatti hin buuse ooqa waan ta'eef wantichi kana fakkaataa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa isin mul'achuu dhabuu danda'a. Egaa hordoftoota kiyyaa waan hundaa hojjedhee xumureetiin jira. Isa asiirallee isa danfiseetiin jedhallee akka shaayitti kadhuun illee kun akkanatti isinii ba'a jechuudha. Dhama isaa kana keessaa kun akkana danfee kanaafuu jara kanneen fayyadamtanii
karaa salphaadha wallahi ittiin amana dhibba keessaa dhibba kalee ofirraa balleessuu dandeettan jechuudha. Ani kana yeroo baay'ee waan dhuguuf amma dhugi na gochaan jira subhanallah. Akkasiin isin jedha jara kanneen fayyadamtanii karaa salphaadhaan kalee ofirraa balleessuu dandeettanii dhugaa baay'ee mi'aaxamaa xaamni isaa maaliif loomii of keessaa qaba akkasuma immoo zinjibila illee hin qaba damma illee hin qaba aappil illee asiira kan asiira kufaanti hedduminaan dhugaa akka eenyu irra fayyadamta sirriitti abdii qaba namni kamuu kan dhuguu danda'u jechuudha waan nama shakkisiisuu miti. Kanaaf karaa salphaa ta'een kalee ofirraa balleessuu dandeettu horoon immoo chaayinaala kanaaf haaraa taatan baga nagaa dhuftanii chaayinaali kuni chaayinaala keessanii inshallah duraatti waan fayyaadhaaf ta'u hedduminaan mana kana keessatti waa baay'eetu dalagama waan ta'eef kan hin dalagu mana hindiitiin dawaalee karaa aadaatiin fayyadaman hedduutu jira. Dawaa tiruu, dawaa simbiraa, dawaa gaggabduu, dawaa hedduutu jira karaan bodhaa hundumaa dabaree qawwee jedhee suuta gad isinii baasa. Isin kan isinirra jiru obboleeyyan keessan hedduun kan akkuma keessanitti rakkateetiin dawaa barbaadu jira. Isaaniif sheer gootanii biraan ga'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Yoo ofii keessanii dhibamuu barbaadtanis namni dhibee kana rakkataa jiru hedduu waan jiraniif akkasuma immoo subscribe godhaa sheer godhaa. Jajjabaadhaan jajjabeessan isin jedha irrallee fayyadaan maatii fayyaa irraa argadha. Dhugaa rabbi maaltu mul'ata nama keenya keessatti yeroo baay'ee dawaa tokko gaafa fayyadamnu adda fayyadamnee borutti dhiisne jechuudha bakkaan hin geenyu. Kanaafuu dawaa yoo fayyadamuu jalqabdanii hanga xumuraatti fayyadamaadha. Na akkana tasiiri bareeda kana irra bafadhaa dhuguun hin dagatinaan isin jedha galatoo malfaadhaa turtii gaarii isin haa ta'u irra fayyadamuun irra